Magaalaa Finfinneetti turistoota biyya keessaa fi alaatiin iddoolee baay'inaan daawwataman keessaa seenaa fi Itiyoophiyaan maal akka fakkaattu kaleessaa hanga har'aatti paarkiin bakka tokkotti ibsu paarkiin tokkummaa adda dureedha. Bu'uuruma kanaan bara bajataa 2017 kurmaana jalqabaa qofa keessatti turistoonni biyya keessaa fi alaa 500,000 ol ta'an paarkii tokkummaa fi paarkiiwwan isa jalatti bulan daawwachuu isaanii ogeessi kominikeeshinii paarkii tokkummaa obbo Getaachoo Bayyanaan turtii AMN sagalee dhalootaa waliin taasisaniin dubbataniiru. Hammi daawwattoota yeroo yerootti dabalaati dhufa. Fakkeenyaaf kan barana kurmaana baranaa nagaafatti yoo fudhanne kurmaana tokkoffaatti ji'a 3 darban kana keessatti daawwattoota 533 oltu paarkii tokkummaa walumaa gala paarkii tokkummaadhaan kan bulan jiru goda kan jiranii paarkiin michoomaa lamaanuu fi paarkii kana dabalatee walii galasaatti daawwattoota 533 oltu paarkii kana daawwatee jechuudha. Isaan kun hawwata turizimii dhiyootti misoomanii haaraadha akka jiranitti jechuudha magaalaa kanaatiif. Isaan irra darbee immoo amma misoomni kooriidariis jira. Caalmaatti miidhagina biyya kanaa dabalaati jira. Caalmaatti hawwata turizimii biyya kanaa dabalaati dhufeera jechuudha. Inisheetiiviin Itiyoophiyaa qulqulluu fi misoomni kooriidarii kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahimadiin eegalame sochii damee turizimii biyyattii keessatti dadammaqiinsa olaanaa uumaa jiraachuu kan dubbatu ammoo ogeessa beeksisaa fi gabaa paarkii tokkummaa obbo Iyyaasuu Gullilaati. Magaalli akkas gaafa miidhagaa deemtu gaafa infraastiraakchariin garaagaraa deeveloppi ta'aa deemu utumatti waamiin iyyuu ni harkisaa jechuudha. Turistoonni ija isaanii yaada isaanii asirra kaawwachaa deemu. Turistoota qofaatu hin taane dhaabbileen garaagaraa miitingii garaagaraa gochuudhaaf walgahii garaagaraa gochuudhaaf magaala filatamtuu isa taasisa. Magaala filatamtuu konfiraansii siitii gaafa taatu immoo namoota 10,000 lakkaa'amantu dhufa. Namoonni 10,000 lakkaa'aman gaafa konfiraansii yookiin immoo walgahii garaagaraa taasisuudhaaf gara biyya keenyaa dhufan immoo galiin ishees ammasuma dabalaa deema. Argattummaa yookiin immoo dorgomaa ta'uun isheen magaalota biraa wajjin qabaattu hammasuma guddachaa deema. Waltajjiiwwan idil addunyaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffaman hordofee namoonni ogummaa hojii garaagaraatiin hawaasa addunyaa biratti beekamtii qaban magaalaa Finfinnee daawwachuun isaanii maqaa biyyaa ijaaruu fi beeksisuu keessatti qooda olaanaa baachaa jiras jedheera. Namoonni bebbeekamoo akkasii gara magaalaa keenya dhufanii gaafa sooshaal miidiyaa irratti suura garaagaraas viidiyoo garaagaraas wookii godhanii gaafa isaanii beeksisanii nagaa ta'uu ishee qulqulluu ta'uu ishee dhugumayyuu magaalaa miidhagduu namoota bebbeekamoo kana kan isheen simatte namoonni kamiyyuu yoo dhufanii haala gaarii ta'eedhaan simatte keessummeessuu akka isaan dandeessu beeksisuu keessatti gahee mataa isaa qabaata. Akka paarkii tokkummaatti sanadha. Turistoonni paarkii tokkummaa wayita daawwachaa jiran isaan arginee dubbisnes Itiyoophiyaan gama damee turizimiitiin hojii dinqisiisaa hojjechaa jirti jedhaniiru. ብዙ ነገር እየተቀየረ ነው። ዋናው ጥሩነቱ አክሴሲቢሊቲውን በደንብ አክሴስ እየተፈጠረ ነው። waan baay'een jijjiiramaa jira. Wanti guddaan garuu iddoon daawwatamu babal'achaa jira. Amma fakkeenyaaf paarkii kana keessatti iddoon bineensonni bosonaa itti argaman zuu ijaaramee akkaataa kanaan bareedee ijoolleen keenya ilaalaa jiru. Wanti bareedaa kan biraan paarkiin kun kan argamu magaalaa walakkaa keessatti ta'uu isaati.